كيستو زمان يروى مجرو خنا نما دغادو بتو نما سودا هين قمنن المنا ما هدوغا قبيتي اكن من سنغچا وكن من حملين سنرچبتو سرت رتوجت المنا ما هون سيغله ادي مو دغا جالتا اقرانكاتو سانيدين سيغا فدوانين سيغا فدفين كبان ايه so alhamdulillah ndafo akana faka sile chubal ايه numan dage hadis qur'ana khaysati ها توبلين gari namni hojjatulle hamtu jacha namni jaban to gojulle gara jacha hammeenyaatti nama jijjiru hedduu jira ايه كيف لا sanifuga tarabbi chalainan الحمد لله الحمد لله رب bar العالمين oromoon bakka tige si buufatte gaafa dura akkatti facebook kanaan tiktok kanaan narra duulanii dhiigana dhaba dura waggaa lamanii atata لكي نمني خينيلين وان نجالتي ummanni jallaan kun warri jallaan amma sitti iyyuu kuni warra narraa buqqee karaa kan kee sirra gabbuu narraa sirra gabbuu narraa dhaal oromoon teenya waan nu jaalattuuf nurratti duulti kumaara osoo nu jaalatu baatte nu jibbanii koomentii nu godhanii laayikii nu fingiranii koomentii namni si jibbu dhufee koomentii jalatti hundaa miti bar no baanan dhageeffadha si mana no warri si jibbu siin godhu naamani si mana amma dinarraa qeeba lagaa dubbii akkanatti dhiisu soba kanaan si duraan meediyaa irra jira sirraan fudhu antan si duraan sooshaal miidiyaa siin na booda dhufe anaa si dura jira dibeeta dhaggeeffadhu yaa baleetii jafeetu na duru amata dhibba jedhaadhu warri si jibbu suma jibba siin godhu waan sii godhu naaman hin godhan si aboo awwaa ati waan godhi irraa dhiisi ati na jibbanii dhagayi koomantii jibbaa yoo sii barreesse malee maama bayyaan tana siirratti hin qabatu kunoo qabrii gurguraa jirta fakkeeffachuudhaaf sobaa jirta kunoo waan akkanaa kanaan didaan wallaahi osan fakkeeffadhe dhaggeeffadhu noo dhagee warri si jibbu warri si xiqqeessu suma xiqqeessa malee abadan siin godhu waan gaarii ambar laa dhaggeeffadhu allaa warri si jaalatu kun warri nu jaalatu ni qabnaa bar warri nu jaalatu waan guujirraa bar dhaggeeffadhu an akka Muhammad bayaanitti in sobdaa isa na jibbus osoo na oduu jaalatu obboleesso ani soba kanaan fadhu bara osoo na jaalatu baatte na narrabsitu hijibi qabri gurguri kaa'u beektu la sheekni bar way namicha kana moo way namaaf jiraatta bakka wallaahi ani yaa Muhammad laal asiimi asiyyoona qalan wallahi radiban namni jibbaa kee qabu ibran daansuma jibba malee waan takka wanni inni si godhu jirtu waan si xiqqeessu alan ta'e waan si balleessu yaaduun ta'ini ala kunoo warra nu jaalatu ni qabna warra nu jaalatu tabde in fudhu qabri gurgurta sheeka taate never haay ajaa'ibaati yaa oromoo intala teessee nanqeeqanii dhaabbatu gaasee xiqqee kumi qabri gurgurte okay qabri gurguruun namni si jibbu dhufee koomentis jalatti hin barreessu وانا من كجيب عجو جاهلي وانا كجيب عجو ودوقتي فلاتني اس محمد ديز nama si jaalatu dhufee dillatti hin jaaru نيفر وي محمد اللي مالا تيك توكي مالا ميديا برتي كبري غرغر la nama si jibbu jettila جالا لسما بدنشو كبري دي غرغرين والله العظيم يا والله يا حديثة تعرفين تعرفتين كذي بيارم والله نمنا ما جب ملي جبوا مسيف باي سمالي خس جب ونرا وان تك وان سجمة تسافر وان سفيدا سينبو يعني والله تناني سرتي قرأت لي اتيادي جلدي مي كتاتلي أفاني يوسف كاتلي جرانسا astika akkali وانما أتي سمعت كيسو ركاي ونسا يوسف كيف دلله السلام عليكم. jeni sagalee sirri سأقول خيامو Sagalee akka tokko taatee jirti. تيا Eh,
أكم جت جيرتي جيرت سبيكر لغة جيرت هندرا وين سجل كمان يفقري أمو أما سكسو مما دبر سري دامو أما سروي تيوا تنافا ترى بوسام إذا- برشي جيرتي ديبسي محمد ديبسي ما أبا أما وي مسكين ربي ما أبا أنك مساني دي سي موسى كم قولي عندي في بالي ثكات قبان جرو نمشي نمو الله قتنسي إنك أني ديما جيما كتبت دابكا أوكي مالي بدلا كنا قد قلت أكم وي تكتار قالي مارا تكا سجالة تيوا ما بالكوت فيديو سانكاس يو لقي يو بلس خيراتي فيديو تي يعني مكاخي يامتي يو فولو باتين فولو ناسي واتسان ديليت كل ناسي دي أوكي شوفي تعالي biyyan san baalegee ummata arsiilee maqaa xiqqeessaa jirtu maqaa oromoo xiqqeessaa jirtu harreedhaan yeroo hunda waan isin gootu agartee jirtu akkamitti duwit gootaati ayiliin qabdu ati qeeroodhaa mi فيسبوك الرتاقي نقبدين فيسبوك مرة هركي deem wallaahi kaasi biroo kiyya waan fees hin gane beekta baalegee fooloo qofa yaattu safuu oromoo cabsitee harree sirriirra kaayattee wanni godhan feesbuuki sanuu gubuuf deemna nuti feesiin fooloodhaaf akkas godhattu feesbuukin san gubachuu qaba أنا دفت إيران سيترا amma ni dhageessaa ni kaafta moo hin kaaftu مين كاس ولا نسرا وانا cufi بودو peejii san laayikiin godhina fooloon godhina fooloon irraa kaafadha peejii harree jala poosti godhaa oolan san keessattuu shamarran arsii jettee uummata sii komaandoo guddoo maqaa balleessaa jirtu maaliif akka usee oromoon na dhibaa jira ani inni illee dubbadhu dhagayi wallahi ani laaleetiin si jalatti oromoo feesbuuka san gubuu danda'uu qabdan gaas feesbuuka harree jala poosti godhame maqaa oromoo balleessanii safuu oromoo cabsan san oromoon si bira jirtu tana bira jirtu ta sagaleen tun bira geessus yoo yoo viidiyoo san kaasan malee tiktookiin san baduu qaba gaas oromoo dhaggeeffadha safuu oromoo cabaa jira kommenti godhaa hundi keessan safuu laal oromoo dammaqaa feesbuuka harreen kiyyanaaf gee harree kiyyaa jirra fa feesbuuka jawsan yoo isin gubuu dadhabdan isin oromoo miti isin Profile sana posti godha. wallaa waan kana poosti godha irratti dalagaa namni hundi gubachuu qaba feesbuukin san tiktookin san harree kiyyaa wajjin rafa harree kiyyaan naagee nuti shamarran arsii harree wajjin bullagguu jettu tiyyaan san maal jechuudha oromoon eessa jirti ayidiin oromoo tiktookin san baduu danda'uu qaba oromoon nuti maqaa keenyaaf duuna oromoon ani har'aan dubbadde mucaa kana garaan hin dubbadde because maaliif amma laal mucaa kana taphachuun beektan qofluun beektan fakkeessee dhalaa janajjanee taphachuudhaan beektan waan hamaa godhutti hin jiru deemee duwit godhe namitti san jala namitti akkoo isaa geessu san jala deemee duwit godhe mucaan joollee dhalaal amma kan makkasaa dhuftee maqaa biraa yaamti qeerroo akkana balleessaa jirti jechuun nu jala joollee sooshaal miidiyaa fayyadamtu nu jala balleessaa jirti kanaaf tiktookii sayyoo fiidiyoo biraa irratti dalagame malee fiidiyoo amma dalagame sanii wajji baduu qaba poosti godhi buroo ayyee Wanni isiin hordoftu Facebook. Facebook asii Facebook ayidoon amma tiktookii kana naasaa jiru poosti godhi tiktookii sanaa TikTok Facebook waliin posti godha boota. poosti godhi si jalaa duwiitillee goona irratti hojjanna safuu oromoo keessatti deebitee akka miidiyaa fayyadamanitti yoo fayyadamte miidiyaa siinii dhiisnaaf oromoon laal sheekninis darasaanis barataanis barsiisaanis daldalaanis qotee bulaanis tiktookii san gubuu danda'uu qabda maaliifin akkana jeeni beeytanii namitti nuti shamarran arsii harree jaalannaa harree bira bulla harree kiyya garaana godhe hunda jechaa walti asirra shamarra warra sii ummata sii komaandoo guddaallee maqaa
xiqqeessaa jirti. Yoo haala saniin itti fufe meediyaan kun booda akkam tahaa deema. Bakkuma afaan TikTokiin san baduu danda'uu qaba. In koflina jalatti New York kan blookin si godhala yeroo an kun nagarii dubbadhu barreessin commenti akkana. Barreessin ani qoosaan jiru. Ani yeroo dubbadhu safaadhaan beeku waan hundarraan dubbadhu. Ijoo dubbii ta'e meediyaa kanarratti itti ilaalee dubbadhaan. Sinii galee